Yaa'iin dippiloomaasii dinagdee waloo biyyoolessaa qopheessummaa ministeera dhimma alaa magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaa jira. Deetaan ministeera dhimma alaa Ambaasadar Misgaanuu Argaa hojiilee investimentii qaamolee garaagaraan raawwatamu gara tokkotti fiduu fi qindoominaan hawwata investimentii biyyattii guddisuuf kan qophaa'e ta'uu dubbatan. ኢንቨስትመንት የመሳብ አቅማችን ኤክስፖርታችን የማሳደግ አቅማችን humna investimentii hawwachuu guddisuu alergii guddisuu turizimii deeggaruu fi danqaawwan jiranii fi furmaata waloo barbaaduu fi kan kaayyeffate dippiloomaasii diinagdee fi xiyyeeffannaa olaanaan kenname hojjetamaa jira. Komishinarri Komishinii Investimentii Itoophiyaa Lalisee Namee waliigaltee nageenyaa hordofee abbootiin qabeenyaa biyyoota alaa bal'inaan hirmaachaa jiraachuu himuun galii gaariin argamaa jiraas jedhan. ባለፈው 7 ወር የውጪ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት አንጻር ወደ 2.25 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር መሳብ ተችሏል። Ji'oottan torban darban keessatti gama investimentii alaan galii doolaara biliyoona 2.5 argameera. Kan bara darbeerraa dhibbeentaa 16 caalmaa qaba. Waliigaltee nageenyaan booda carraawwan jiraniin fayyadamuun investoroonni biyyoota hedduu dhufaa jiru. Sagantaa kanarratti kan argaman ministeerri muummee itti aanaa fi ministeerri dhimma alaa obbo Dammaqaa Mokonnin sababa daldala seeran alaa fi hanqina jiruun Itoophiyaan faayidaa akka biyyaatti argachuu qabdu daran dhabaa jirti jedhan. ምርቶቻችን የግብርና ልዩ ልዩ ምርቶች በህገወጥ ንግድ በእጅጉ እየወጣ ነው። አንጡር ሀብቷን እያጣች ቀበኝ ብይ ኬኛ ሁንዲ ከራ ሴራን አላን ብዮተ ገራገራትኒ ኤርገማ ለደበርሰነ ሞተ ሴራን አላ ደበለቴ ደንቃወን ሄዱቱ ጅራ ከንቆና ፊ ኦሚሲ ገራገራስ ባሃድራ ቀበኝ ኬኛ ብዮን ብራ አለቲ ኤርጉን ኢቲን ሶሮማ ጅሩ ከነ ሀምብሱን biyya keenya faayidaa argachuu qabdu akka argattuuf hojjetamuu qaba. Guddina biyyattii dhugoomsuuf mootummaan dippiloomaasiin michummaa baay'isuu fi investimentii alaa hawwachuu irratti xiyyeeffannaan hojjechaa jiraachuu kan himan obbo Dammaqaan alseerummaa hambisuu fi investimentii jajjabeessuun murteessaa ta'uu dubbatan. ኢንቨስትመንትን የማበረታታት ህገወጥነትን የመግታት እና ህጋዊ ስርዓትን የማስፈን ኢንቨስትመንtii jajjabeessuu alseerummaa hambisuu fi seerummaa diriirsuun ajandaa ትራንስፎርሜሽን biyyattiif murteessaadha. Uummanniif biyyi keenya rakkoo dandamachuun hojiin hojjetamaa jiru kan dinqisiifamudha. Hanqina jiruun biyyattiin carraawwan jiranitti fayyadamaa hin jirtu. Kana hambisuuf aangawoonni federaalaa naannolee dirqama keenya bahuutu nurraa eegama. Yaa'iin dippiloomaasii dinagdee biyyattii cimsuu irratti xiyyeeffate kun bakka ministeeronni, pirezidaantonni naannolee fi qaamoleen dhimmi ilaallatu argamanitti gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u, waloon investimentii hawwachuu fi kallattii fuula duraa irratti haalaan akka mari'atamu ibsame.